Nagaan keenya kan jaalalaaf kan kabaja lafuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii intolii nagaa keenyatti aansuudhaan ergaan keenya kanarraa nuuf barbaadaa kan jedhu ta'a. Kunis seenaa waggoota 5 erga isiniif kaasne booda haalota jiran tokko lama kan isiniif ibsinu ta'a. Nu wajjiniitiin tura. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 ture. Akkuma nama tokko hojjennee hojjechaa jennee gara biyya Beeruuti yookiin Libaanoon imala keenya taasisnee turre. Haa ta'u malee gaafa gara biyya Beeruut kana imallutti buufata xiyyaaraa eerpoortii jedhamu keessaa aaddee madaamni dhufanii nu fudhatanii turanii. Nutis erga aaddee madaama wajjiniitiin gara mana isaanii imallee booda isaanillee erga turtii xiqqoo fi boqonnaa xiqqoo nu laatanii booda seera ittiin bulmaata mana isaanii nuuf ibsuuf yaalaa turanii. Nuti immoo yerichatti biyyaafis namaafis haaraa waan tureef tolee jechuudhaan hundumayyuu kan fudhanne ture. Haa ta'u garuutii seera ittiin bulmaata manichaa keessaa seerri tokko itti walii galuu kan dinnee baay'ee wal qoraa turretu ture. Innis mana kana keessatti bilbila fayyadamuun tasuma inni eeyyamamu kan jedhu ture. Nutillee bilbila malee jiraachuun tasuma nuuf hin danda'amu kan jennu deebii laachaa turre. Kunis kan ta'e afaan jaraatiin illee kan wal beeknu miti. Haa ta'u garuu afaan Ingiliffaatiin xiqqoo fi mallattoodhaan kan itti walii galaa turre ta'a. Haa ta'u garuutii guyyicha sanatti baay'ee tokko erga wal falamnee booddeetti yeroo booddee isaanillee afaan erga baratanii booddee isiniif eeyyamuu dandeenya kan jedhan dubbii kanaan nu amansiisanii turanii. Nutis tole jennee ji'oota lamaaf harka keenya duwwaa bilbila malee edda turre booddee ji'a lama keessatti dirqama ta'uu qabaa bitamuu qabaa kan jennu falmii kaasaa turre. Tole jedhanii isaanis mindaa ji'a lamaa nurkaa fuudhaniitu bilbila G-Core Saamsingii jedhamu tokko bitanii harka keenya keessa galchanii. Haa ta'u maleeanii fi G-Core erga wal arganne booddee ammallee seerri haaraan tokko bahee ture. Innis akkas kan jedhu ture. Kana booddee bilbila kana halkan malee guyyaa fayyadamuun tasuma hin danda'amu kan jedhu ture. Nutis erga bilbila keenya harkaan ga'annee booddee tole jennee itti walii gallee guyyaa keessas hojii keenya yeroo boqonnaa keenya G-Core keenya wajjin ija keessa wal ilaaluu jalqabne. Haa ta'u malee guyyichuma wal arganneetirraan G-Core wajjiniitiin hojiiwwan tokko hojjechuu eegallee dhaabbata akka Messengeraan akka Feesbuukii kan akka WhatsApp fi Imo bannee wal wajjiniitiin hojii eegallee turre. Otuma kanaatiin hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jirruuti waggaa lama boodaan gara biyya Itoophiyaa jedhamutti imaluuf murteessine. Otuma haala kanaan jirruutianii fi G-Core kun gara Itoophiyaa wal wajjiniin haa imalluyyuu malee erga biyya Itoophiyaa geenyeetiis lapheen namoota baay'ee fi ijji namoota baay'ee irratti kufee ture. Sababbiin isaayyuu G-Core Saamsingiin kun yerichaa fi bilbila qaalii ta'ee fi bilbila addaa ture. Haa ta'u malee waraana obboloota jedhamuutiin ammas lolli nurratti banamee ture. Anaaf kenni kan jedhu ture. Nutis lakkii ofirra sin jaallu ormaas sin qixxeessu jedha Oromoon kennuu hin dandeenyu jennee nama kamiyyuu jalaa gurra keenya cufannee ammas ji'oota lama booddee gara biyya Emirates yookiin Dubaay dhufnee turre. Haa ta'u malee ammas gara biyya Emirates erga dhufnee booddee buufata xiyyaara eerpoortii jedhamu keessaa aaddee madaamaan erga fudhatamnee booddee isaanillee bilbila qabachuun tasuma akka nuuf hin eeyyamamne nuuf himanii turanii. Nutis tole lakkii jechuu dhiisnee calma jalaa jenneetu turre. Yerichatti qoonqaas barannee yookiin immoo afaanis barannee waan jirruu fi dandeettiillee ni qabna amalallee ni beekna jechuu ture. Ammallee gara mana isaanii erga deemnee booddee seera ittiin bulmaata mana isaanii irra deebinuuf ibsanii turanii. Innis bilbila heeyyamamaa kan hin taanee fi bilbila qabachuun akka hin danda'amne nuuf himanii. Nutis lakkii kun tasuma waan yaadamu miti jennee mataa keenya raasne. Deebisuudhaanis tolegaa guyyaa bilbilli keessan nutti laatama halkan immoo isiniif laatama kan jedhu gaaffiin ka'ee ture. Nutis lakkii kun tasuma hin heeyyamamu bilbilan dafqa kotti baasee bitee akkamittiin to'annoo keessan jala oola halkan immoo ani maaliin hin godhaa halkan yeroo boqonnaatii yeroo irriibaatii kan jedhu ture. Tole jedhamee erga kanatti walii gallee booddee guyyaa Wi-Fi ni cufamaa kan jedhamu ammas yaadni ka'ee ture. Nutis sodaa tokko malee akkas jennee deebii deebisnee fi rakkoo tokko hin qabu Wi-Fi keessan cufachuu dandeessu garuu daataa nuuf heeyyamaa jenneeni. Isaanis amma deebii waan dhabaniif calma jechuu filatanii nutis calma jennee hojii keenyatti fufne. Otuma kanaan jirruuti aniif G-Corein waggaa tokko biyya Emirates keessa wal wajjiniitiin jiraanne. Waggaa tokko erga wal wajjiniitiin jiraanne booddee guyyaa tokko alarratti otoo uffata miiccinee uffata keessatti dhoksaadhaan wal ilaalluuti aaddee madaamiin nu waamanii turanii. Nutis abeet jennee bilbila keenya achumatti dhiisnee gara madaama deemnee erga ajaja keenya baanee deebinee booda G-Corii bakkuma gooneyyuu dagannee uffata wajjin fuunee gassaalaa keessa keenye. Ammas deemnee yeroo deebinutti gassaalaa keessaatii obbo G-Coriin shaaworii isaanii fudhataa jiru. Nuti garuu barbaannee gaafa abdii kutannee turre dhumarra uffaticha gassaalaa keessaa gaafa baasnutti obbo G-Coriinis shaaworii isaanii fudhatanii qooranii zanaa jedhanii taa'anii jiru. Achumaan nutis naasuu guddaadhaan achi keessaa baasnee
Doktor ammayyaa mana keessa jiru tokko gaafannee akkasittiin obbo Jiikooriin bishaan bu'anii turanii maal goona jennaan addaan hiikaatii ruuza keessa kaa'aa bishaan ni xuuxaa kan jedhamu yaadanuuf kaa'anii turanii. Nutis akkuma doktorri ammayyaa kun nuun jedhan goonee gaafa ruuza keessa keenyu omaa tokko falli falamuu hin dandeenye. Amma immoo falla dhabnee riifarrii gara hospitaala olaanaatti yookiin mana yaalaa olaanaatti akka barreeffamuuf murteessine addee madaama bira dhannee galgala otoo rafnu bishaan keenya firiijii keessaa dhangala'ee ture bilbilichi obbo Jiikooriin chaarjariirra waan turaniif bishaanicha dhuganii garmalee miidhamne irra gahee ture kan jennu yaada kaasnee fi kunis haa ta'u malee yaada sobaa fi fakkeessaa ture garuu dhugaan jiru obbo Jiikooriin shaaworii gassaalaa keessatti fudhatanii turanii. Addee madaamis jechuun kun baay'ee ishee naasisee gara mana yaalaatti fuudhanii nu geessanii. Gara mana yaalaa erga fuudhanii nu geessanii booddeetti mana yaalaa sana keessatti yaaliin baqaqsanii yaalu taasifameefii ture. Haa ta'u maleetii obbo Jiikooriin sababii yaalii baqaqsanii yaalu argataniif xiqqoo fooyyee argatanii turanii. Yeroo kanatti nuti immoo bilbila Nookiyaa jedhamuun kennaa jennee namaaf kan binnitu ture. Amma obbo Jiikooriin bayyana kanitti jennee isa kennaa jennee namaaf binne kanatti fayyadamuu eegalle. Isaanis torbii lama gidduutti otuma wajjiniitiin seenaa galmeessuuf jirrutti humna ibsaa jedhamuutiin chaarjarii irratti lubbuun isaanii darbee ture. Nutis gaddi guddaan nutti dhagahame Jiikoorii keenya waggaa 3 wal wajjiniitiin lakkoofsisnee ammayyuu ganaa seenaa wal wajjin lakkoofsisna jennee walumatti deebinee akkuma turetti obsaatiin wal wajjiniitiin adeemaa otuma jirru ammallee istooreejiin isaanii baay'ee dadhabaa dhufee miidhamni irra gahaa dhufe. Haa ta'u malee otuma kanaan jiruuti ammallee waggaa 4 lakkoofsisaa dhufnee jirra. Otuma kanaan jiruuti amma immoo gargaarsa argachuu qabdu jechuudhaan ammallee Samsung A14 kan jedhaman tokko biratti binnee jirre. Egaati Jiikooriin kun akkuma jiranii wantoota tokko tokkoof nu fayyadaniiti amma immoo Samsung A14 kana kanneen akka viidiyoo waraabbii suuraa adda addaatiif nu fayyada jechuudhaan kophaatti keenya jirre. Erga dhufnee waggaa 5tti dhiyaachuu geenyeen booddeetti ayyaana bara haaraa irratti koottaatiin wajjin dabarsaa kan jedhamu waamichi hiriyoota biraan nu taasifame. Nutis lekkii ayyaana bara kanaa ba'uudhaaf qophiis miti nuti hin baanu manuma hojii keenyatti dabarfannaa kan jennu deebilaannee turre. Ammas maaliif akkas nuun jettu sin jaalala keenya hin qabdanii moo kabaja keenya hin qabdanii kan jedhanii fi jechoonni gurguddaan hiriyoota irraa nutti darbatamaa ture. Nutis akkamitti jechoonni amma kana nutti darbatama nuti eenyudha kan jennu miira aarii keessa taane Jiikoortuu keenyaa fi akkasumas Samsung A14 keenyaatiin wal wajjin qabannee gaafa ayyaana bara haarawaa 2016 gara hiriyootaatti imaluuf kaane. Tolee jennee taaksii waammannee erga taaksiin nu dhufee booddee nutillee waan qabnu kutata keenya qabannee gara taaksii deemne. Ammallee Jiikooriin keenya akkuma hojii isaatti fufetti karaa dhaabbata waasaappiitiin miiseejii waan jedhamu deddeebisaa hiriyoota wajjiniitiin achi geenye. Jigeenyees guyyicha sanatti Samsung A40 keenyaan viidiyoo fi suuraawwan adda addaatiin shambaa jechaa oolle. Haa ta'u maleetii galgala mootii abbaan taaksii fi madaami keenya Samsung Jiikoortuu kanarratti bilbilanii biiznu gochaa jiranii. Galgala nutis aarii fi muddama keessa waan buunee fi madaama keenya wal wajjiniitiin kaasne saaksii keenyattis dubbatanne gidduma kanatti addi madaama keenya jalaa kaasne ergaa keenya lafa keenyaa fi booddee gidduma kanatti kotata keenyas walitti qabachuudhaaf lafa keenya haa ta'u wanti ta'e hin beekamu. Gidduu kana keessatti achumaan kotata keenyas guurrannee caammaa keenyallee kaawwannee gara obbo taaksii erga deemne booddee nutis taaksii keessa erga seenneeti Samsung A40 wajjiniitiin isa viidiyoo fi suuraawwan guyyaa shambaa jechaa oolle daawwachaa gara mana keenyaa imallee. Haa ta'u maleetii amma gidduu kanatti Jiikooriin eessa akka jiran wanti beeknu tokko hin jiru. Osuma akkanatti of wallaalleessuudhaa fi viidiyoo daawwachaa gara mana keenyaa imalloota of hin beekin mana keenya gaafa geenyu obbo taaksiin amma mana keessaniitu bu'aa nuun jedhanii. Tolee jennee gaafa gadi buunee gallee mana keessaa kotata keenya keessaa ilaallutti obbo Jiikooriin hin jirani. Nutis naasuu guddaa keessa buuneetu obbo taaksii bira bilbillee riis bilbila keenya taaksii keessa nuu barbaada jennee ergaa dabarsineefi. Isaanis lakkii hin jiru kan jedhan deebii nuuf deebisanii. Ammallee abdii keenya kutuu dhiisneetu warra bira turre bira bilbilleetu baaqaachuu bilbilli keenya mana keessatti hafeeraa nu barbaadaa jennee isaanillee barbaannee dhabneerraa hin beeknu hin argine nuun jedhanii nutillee eessa bu'anii eessa dhaqanii kan jedhu gaddi guddaan tokko nutti dhagahamee ture. Egaan walumaa galatti obbo Jiikoortuu kanaatiin waggoota 5 fi seenaa gurguddaa fi seenaa dagatamuu hin dandeenye erga waliin dabarsinee booddee bara 2016 guyyaa tokko ji'a tokkoffaa keessatti garuu tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaaf guyyichi maal ture kan jedhu gaaffii koo ture. Egaan Jiikoortuun kun siim Itoophiyaa tokkoo fi siimii Emireetii tokko kan of keessaa qabuu fi yaadannoolee hedduu dookumentii hedduu kan garaa nama nyaatuu fi kan baay'ee nama barbaachisu kan of keessaa qabu turanii. Gidduu kanatti wanti nutti dhagahame Jiikoorii kana wajjiniitiin seenaa baay'ee dabarsineetu turre. Arramaa ta'ee jennaanii bara kana tarkaanfachuu dadhabdanii maaliif nu nuffitanii maaliif baddanii piliis nuuf deebi'aa nuti isin barbaadaa jirraa kan jedhu ergaa keenya akka nuuf dabarsitaniif hin fedha. Kanaaf ergaan keenya inni har'aa kana fakkaata.
Please warri argitanii obbo Jiikooriin na biraan ga'uu akka dandeessanii isin gaafachuun barbaada. Akkasuma obbo Jiikoor na dhageessu yoo ta'e lafa jirtanii asan jira naan jedha. Ani waan biraa miti jiraachuu keessan qofan hawwa. Ani seenaa baay'ee si wajjin dabarsee jira. Barootaa fi haalota baay'ee si wajjin dabarsee jira. Har'allee akkasuma na jalaa dhokattan hin barbaadu. Tarii isin gaddisiisee isin nuffisiiseera ta'a. Dhugaadha kun naaf gala. Kanaaf lafa jirtanii please please please.